Sifaarfannaa nuti warri ifa keetiin ifargine namummaa haaraa uffannee si wajjin erga du'aa kaane. Bagana galan nuftan. Eshi bagana galan turtan. Sarftari waaqayyooti maaliif godhe? Ani asi saarisi manjiraadha. Gara torbee sadan kanaan dhufe lafa kana waan akka waggaa ta'u wayii garaan na dhukkuba ture deddeebee kininii kanas nan fudhadha. Garuu hospitaala gaaraa kana san yuunivarsiitii ilaalameennan homtuu hin jiru minaa hin jedhu. Garuu galeenan dhukkubsadhanii ji'a lamaan asitti ilaalamee ta'uu didee iddoo biraa faarmaasiis kilinikii sin wanda deddeebi'a garuu furmaanni hin jiru yookaan dhukkubni isaan argamu baay'inaan qorama ture nyaata kana faana jibbisiisaa. As Jimmaa Yuunivarsiitii barsiiftu. Na guyyaan itti hojii faa oolu jira guyyaa tokko tokko jechuudha dhukkubsaddeema namna waan ilaalu nagaadha garuu guyyaa tokko gaafa na dhukkubsachiisu totally yookiin nyaata jibbisiisa yookaan immoo hojii dadhabee man oola bakka humnuma dhabe baay'ee lola guddaa keessan ture wallaansoo guddaa keessan ture haalota tokko irraa kan ka'e haala kadhannaa kanatti laafinsi jira sababa kanarraan ka'e garaan kunis na dhukkubaa bakka haala fayyaa kootu rukkutame jechaadha gabaabumatti duraan yeroo sana keessa gara waggaa tokko gidduu kana fayyaa kootu rukkutame eessa na dhukkuba yoo namni naan jedhe iddoo biraa caalaa garaatiin dhukkuba baay'ee jechaadha. Na garaan kun immoo waan tokko wanti mul'atu hin jiru yookaan baakteeriyaa wayii yookaan mirmara irratti wanti argamu hin jiru. Doktoroonni ilaalanii homtuu hin jiru maal goonanii fayyuma qoricha siin barreessinu takka na diduu takka hin barreessu garuu torbee sadan kana gaafan dhufee ilaalame asitti kadhannaan kunnaa kadhatame. Dhibeen isaa hin jiru garuu qoricha baay'ee fudhadhee qoricha qaqayyaree fudhadhee ture. Waan hin argamneef qoricha siin ajajnuudhanii yoo mana rakkisanii immoo dirqamumaan akka na ajajan fayyuma itti dhiyaadhee ajajanii qorichichi na fayyisu keessuun koo immoo akka ol kalee gabaabuma gana akkana dhukkubuu godha garaan koo immoo taa'ee na nyaata na gubaa. Muxaaba miidhagina bishaan kun bishaan miti. Suutaan osoo hin taane fayyina battalaa daqiiqaatti bishaan kana dhuganii kaasee mallattoo simmeetiin dhukkubbii kudha kanneen keessaa dha'amu gooftaan dubbateera. Gaaga'ama guddaa fuula nama kanaatti taa'ee nama kana eeggachaa jiru har'a ganama kana waaqayyo keessaa dhaa'edha. Dhugaa bishaan kana. Billaan osoo hin taane dhiiga waliin biroosa qaba. Harka jalqabaa oolchuu waaqayyo gidduu godheera. Buqqaa keessa maqaa isu jedhu. Bayaa keessaa ni dhala. Tokko. Alit. Bilaya kota namos. Alit mana farmal. Furi kesa je. Furi batika. Furi batika. Furi agama kega. Ini kanser kana dosa kena. Bilaya. Dia orang yang ini. Amin. Wow, dah bicara ganti jerakai. Amin. Kabar kita. Ini kepala alam yang mati tergamam. Naga. Untuk jam. Juga. Barang-barang fayyafa. Amin. Kota garwas itu juga bah. Lama goftani didi. Amin. Rakyat ini lalame, feromsisitti deebiin ilaalame amma bakka qayyare. Erga sini kadhatame booddee. Ishee. Na guyyaa tokkos immoo galgala akkasuma akkanatti cimu taanaan silkeen iyyuu bilbileen ture. Isaa kadhatame ergasii bakka kana booda rakkuma jiru ni ilaaladheen nan dhaqee ilaaleennaan altiraasaawundis ka'ee laaboraatoorii hunda isaa ilaalanii waan tokko hin jiru dhannake keessaa ati nagaadha garaacha kee xinnoo akka asidii peptic ulcer waan jedhamu madaa xiqqoo garaacha kee waan akkasiitti jirti sheemaa fedhanii kennanii wayinaa kennanii ergasii garuu waan tokko nagaadha. Ergasii gartame nagaama keetten. Nagaadha amma wanti deddeebi'ee na rabbashee akkan gara kenniniitti fiigu gara mana qorichaa dhaqu naamni kun hin jiru amma ergasii. Waaw galateeffadhaa fi gooftaa harka walitti rukutaati. Waaqayyo isa hidhaa kamirraayyuu nama hiikee nama fayyisuuf isaaf galanna ta'u. Mee harka walitti buutaa mayyoo deebi'aa galateeffadhaa. Sisin fayyise gooftaa keenyaaf galanna ta'u. Ameen. Bara baraan fayyaa hafaa.